Har'ammoo gabaa ayyaana booda har'an gabaa dhaqee kunoo isaan kana bibbitadhee dhufee mee gatii isaan isinitti maana waliin ta'a. Egaa beenzilli yookiin immoo bitiruul inni jennu kuni kan makiinaa dhabameera waan hundumaa gatii nutti waddachaa jiru. Haa ta'u malee gabaa dhaqee nagadadhee dhufee ayyaana as har'a dhaquu kooti. Anyways, meeqan hin bitee maal hin bitee ammamii widdiidhamoo rakkasa erga beenzilli dabalee hin ilaaltu. Yeroo hundumaa immoo ana biratti ganna bona yeroo jedhamu meena biratti maaltu jijjiiramni jira ilaala. Warreen na hordoftan yaada naa barreessaan isinii jedha. Like share gochuun dagatina video kana ilaalaa adaraa keessanii. Haaraa warri taatan seenatti subscribe godhaa laaltanii hin baay'ina maatii koo ta'a. Yaadaaf gaafii qabdan naa barreessaan isiniin jedha. Wantoota kana nagadadhee dhufee egaa dipaartimentii keenya kuduraan kun baay'een jaaladha. Waan magariisa sana baay'een jaaladha. Ashama hordoftoota koo nageenyiif jaalalli isiniif haa ta'u. Akkam jirtu ani nagaa kooti. Mee gabaa dhaqee dhufee waanan biteen gadi fuudhee isinitti agarsiisati na wajjin ta'a. Haala gabaa biyya kooti shawaa lixaa kana shawaa kibba lixaa kana mee maal akkamii naannoo kuduraati moo akkamii na wajjin ta'aati adda baafadha. Yeroo hundumaa gabaa yeroo dhaqee isiniifan ibsa argaa jirtu. Yaw magaalaan ani jiru kun supermarketiin qabdu isiniin jedhee gabaa dhaqanna maleedha. Warri xiqqoo mataa jettanii adaraa keessan yaada ulfaataa nuun barreessinaati. Numa bira taraa akkuma taatan ta'ati jechuu barbaade. Warri akka gulliitii jedhansanii warri hojjettan minaamin nu bira taraa adaraa keessan isiniin beektan gulliitiidha. Anamma boorsotaaf shaanxaa fi zambiilota koo keessaan gadi gurradha. Gabaa dhaqee dhufee jechuudha dhugaa dubbachuuf ana gabaa naan dhaqu natti tola waan hundumaan gurradhee dhufa. Wanti isin natti hin agarsiifne baay'eetu jira bar. Kan akka qimamii akka humna koo qiqqicadhee dhufa minaamin isinitti hin agarsiisu. Yaa kuduraa qofa maaliif amman qicadhee laaltu malee isin maanni yaanni keessan yaanni gabaan maal fakkaata isa jedhu miti ijji keessan kan ilaalu waan ta'eef ani sirraan of qoxxobaddoo na tuttuqanitti naa kana kan akka bishii burcuqqoo tokko qicachuu hin danda'a, kan akka saliixii, kan akka suufii, kan akka talbaa qicachuu hin danda'a waan ta'eef gabaadhuma keessa injira iddoon miizanni kunoo akka barbarree daakamaa, irdii daakamaa, qimamii nagaddan isaan biraan qicadhaan gizee baay'ee jechuudha. Jechuun warra miizanaan gurguran wayii jechuudha. Kanaaf isa isinitti agarsiifadhu haadholee halkan edaa isinitti agarsiisee birri 5,000 akkana 400 waan ta'een nagada sana. Har'ammoo maashaallah birri 800 qofan fudhadhee gabaa ba'ee dhugaa dubbachuuf 800 qofan gabaa ba'ee namitti fuuldura na buutee iddoo ishii nutti agarsiifte maqaa Yesuus. Akkuma argaa jirtan egaa yaadni koof jaalalli koonni tokkoffaan avokaadoo irratti hidhamee jira. Utuma daa'ima qabaachuu iyyuu baadhee. Maashaallah isaanan jira jechuu nan danda'ani biyya lafarra. Isaaf tamiraan hin jira. Itoophiyaattis ta'ee iddoo biraattis ta'ee juusotaan hin jira dhugaa waaqa dubbachuuf jechuudha. Juusii avokaadoo illee baay'een argadhu Dubaayitti garuu juusii biraa dhiisi. Biyyattimmaa bakka avokaadoo fi maangoon minaamin dipaartimentii makoo ta'e jechuudha. Sababa amma immoo ijoollee godhadheeni itti jala fayyadama. Mucammaala ishittaate maqaa Yesuus hin argine dhugaa waaqannaan nama kana dhufee fuuldura kana taa'u. Haala kanaan koo galisaa. Kanaaf haala kanaan egaa amma gadi gurgurachaa jira. Akkuma argaa jirtanii isiniin jedha mee gatiisaa ittaansee isiniif baasa duraan gadi babbaasa jedheeni har'a waan baay'een bitadhe kan isin garramu gaariidhaan hin dhufe nyaata indaanqoo abashaan ta'anii boqqoolloon bitaafanii warra faranjiitoo ta'anii iyyuu gaffaa eenyuun.
Egaa magati isaanii isinitti maakuma argitan kun isaan kana nagadadhee galee abeet maashaa Allah isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf maashaa Allah isiniin jedha. Avokaadoo akkuma argitan mirxii reefu mana warra isaatiitti bahee funyaan qabaa kun ofirraayyuu gugurraachi sun ga'ee wal keessan bitadhee avokaadoo amma kanaa birrii 150 bitadhee gara firee 15ti jechuudha dhugaa dubbachuuf. Akkasi gara firee 15ti jechuudha. Birrii 150 bitadhee kan 55 jechuudha. Yaani 10 jechuudha da. Gugurdaadha xixiqqoon seenaa. Inni kan jira 56 jira 7 jira ምናምን xixiqqoon. Asitti immoo kaarotiin kun egaa akkuma argitan jiru dinni sukkaara yookiin isa sukkaara qabu sana. Kaarotiin birrii 40 dinnichallee bitadhee qaaraallee bitadhee qosxaallee bitadhee kan salaaxaallee bitadhee shunkurtiillee bitadhee shunkurtii ammumaan quncisee daaketaan firiijii godhadha jechuudha. Qaysiriillee bitadhee timaatimii mirt orjinaala ishii bitadhee diimtuu bareedduu ishii daakeen firiijii godha kiiloo 2 bitadhee birrii 70 har'atti asheeta shunkurtiin warra haadholii irraa waa bitadhee sim jedheetumaani kiiloodhaan hin binne haadholirraan bitadhee. Kanaaf gatii isaa nama isinitti hima jechuudha. Akkuma isinitti hime avokaadoon 150, kaarotiin birrii 40, dinni sukkaara sunis birrii 40, dinnichi inni waxii godhatan birrii 40, qaysiriin 50, timaatimiin kiiloo 2, kiiloon birrii 70 bareedduu isaati. Baay'ee bareedduu. Xixinnoo wayii fakkaata kaameraa ana sechinnaa waraabana idoonno. ግን ኪሎ ለመንበታደ ዲማ ምርጥ በቃ ቁርጥ ፈኢም ባኤ ምርጥ ነገሩ የቡቡሌን አርካ በዳዋን ጠፍ ኢምበዳዋን ጠፊ አመንዳ ካጀቹዳ ፍሬ ለማንቢሴ ሰላጣዳ ኦኬ ፍሬ ሰዲ በሬዱ ሳንቢሴ ሰካንዳኬ ፍሪጅ ጎዳዳ ይቹዳ ያው ካን ቶርባኒና ገዳኒ ሲኒ ጀዴ ማሊፍ ገባ ቶርባን ማሌ ናቁ ጉያ ገባው እንዱማን ናቁ ለማጆሌ አፍኒ kan jedhun bitee lafa kaa avokaadoo akkuma beektanii jiraan bitaanii salaaxaa birrii 20 bitee shii sana salaaxaa ishii kan salaaxaa qosxaan birrii 50 qaaram birrii 40 እና አቮካዶ ማሻአላ ዱጋ ጉጉርዳ ወይት ባ አሰቾ ላልታ ጥቆሲት ፈካሾ ደንዳ ዱጋ ዋቀን ሲኒን ጀዳ ባዬ ጉጉርዳ ያው ንጉራች ኩን ገው ጋይ ጀዳኒ አቡማን ከነ ራቢት ራምቢት ጋሩ inni kun gawutti gayen anjedani isatu dura bilchaatani kana dura garu akkasitti bite sarongaatu turrayu dafe gaye I don't know እና maali sinin jechu barbaade kun akkuma argitan kana nagadadhe gale sinitti meera gatii isaanii hubattu jedhee yaada. Shunkurtii haadharraan bite yookiin haadholii irraa isa jedhamu birrii 130 hin bite zim jedhee jilmaa maaliif amma daaketan qolla'eetan firiijii godhadha. Amma qolla'een firiijii godhadha. Naarraa bori shunkurtii muruu maaliif daa'iman caglaan birkaa qaba. Kan qursiis muruu misaas muree waxuu minaaman an danda'u. Muree gimmaashasaa allicaadhaan gimmaashasaa barbareedhaan qolla'een firiijii godhadha. Yoo baay'ate firiijii gara oliin irraa qunxuree godhadha yookaan isum dakaarra godhadhee guyyaa 2-3 naa ta'a jechuudha gisee baay'ee 4 naa ta'a jechuudha. Jajjabaa isaa immoo nan dhiisa otoo hin muriin jechuudha. 130 hin bite zim jedheen bite guutes goggogaan hin jiru shunkurtiin zim jaanii maasadhaa kan funaananii fidan naannoo shunkurtii mitire waan akkasitti gabaan muluun isuma goondaadha minaamen. Anna ala kanaanin bitadhee sinin jedha akkuma isinitti hime avokaadoon birrii 150 kaarotiin 40 qaysiriin 50 dinnichi inni kan waxii 40 dinnichi inni sukkaarri birrii 40 timaatimiin 140 kiiloo 2 70 kiiloo 2 140 shunkurtiin 130 inni salaaxaa 20 qosxaan 50 qaaraan 40 digdama maddaboo 40 jechuudha.
garasitti saliixiin jira laddoo saliixiin bitadhe burcuqqoodhaan bitadhe maaliif tamira jedhee lawuzii jedheeni tamiraaf carcaree muluusa kiiloo gimmaasha wayii bitadhe carcareen waliin sukkuumeen akkana keekii hojjetan kaakii wayii keessa goggodhanii hojjetan akkasitti akka kuwaasii xixiqqeessuuf jedhee seetan agarsiisa ganama tokko tokko ishii fuudhee nyaadhe baay'ee bareedudha. Dhugaa dubbachuu fi yeroo da'anitti yoo of gatan baay'ee ulfaata. Dugdi koo baay'ee tokkoon of gatee hojii anatu hojjeta. Na jibbisiifte sarraatanya danda'ee baate amma ji'a sadiitti na bira jirti yoo argitan kaameeratti hin dhiyeessine maleedha. Sana booda hin jirtu jechuudha. Warruma uffata deebi'anii miican bichaatu jira. Yeroo jechuun torbanitti dhufanii uffata miicanii galu jechuudha. Kanaafi dugdi baay'ee nama dhukkuba isaati kana yoo of qabu baattan booda as deebi'uu hin danda'amu gara biraattis hin jijjiirama. Bakka baay'ee ulfaataadha dugdi akka ammaa yoo ta'e baay'ee namatti ulfaata baay'ee tokko jechuudha. Kanaaf like share godhaa subscribe gochuu hin dandeessinaa isiniin jedhaa bye bye.